Hey guys, akkam jirtu nagaa keessanii. Egaa akkuma gaaffii hedduun keessan gaafachaa turtanitti daataa interpreteeshinii gaaffiiwwan intiraansii ni hojjenna jechuudha. Isa dura waan koomentii gootaniif waan isinitti ulfaate waan sheer gootaniif galatoomaa. Barattoonni hedduun konfius ta'u jechuudha mata duree kanatti. So gaaffiiwwan hedduu ni hojjenna irra deddeebinee bifa adda addaatiin ni shaakallaa. Data interpretation isiniif salphataa jechuudha. Gaaffiiwwan nuti hojjennu kanarratti beesdi taatanii gaaffiiwwan biroo yoo shaakaltan immoo sirriitti intiraansii fi garaa gochuu dandeessu jechuudha. Gaaffiiwwan akkanaa fi kanneen kana fakkaatan sirriitti ni hojjenna. Gaaffiin kun xiqqoo kompileeksidha. Isa dura garuu data interpretation maalidha ibsa gabaabaa akka isinii galutti jechuudha. Isinii kenneen isaan booda gaaffii kana hojjechuutti deemna jechuudha. So data interpretation yeroo waan hin jirreef nootii gabaabasaa qopheessee jira jechuudha. So ilaalla. Kanaaf data interpretation is a process of analyzing, understanding and drawing meaningful conclusion from the data. Datan sun maal ta'uu danda'a? Numbers, graphs, chart and so on. It helps turn raw data into useful information for decision making jedha jechuudha. Kanaaf salphaadha. Interpretation jechuun yaa civics irratti namoonni yaadattu yoo ta'e hiikuu jechuudha. Jechicha translationiif gochuudha. Kanaaf data interpretation jechuun daataa jiru tokkotti hiika kennuu jechuudha. Daataa jechuun immoo yaadattu yoo ta'e ganda keessatti jiraatan namaa hagamii jedhamee in lakkaa'ama. Hospitaala keessatti dhukkubsataan kaardii dhukkubsataa maal in lakkaa'ama. Achii waajjira lafaa maal keessatti waajjira gibraa keessatti wanti baay'een daataan kolleektiin godhama jechuudha. Inni sun maalidha? Meaningful decision kennuudhaaf jechuudha. So data interpretation jechuun daataan kolleektii godhamu hin jira. Saampilii walitti guuramu hin jira. Isa sanarratti hundaa'anii interpret gochuudhaaf yookaan murtee wayii kennuudhaafidha jechuudha data interpretation conceptiin. Bakka adda addaatitti real life application hojii lafaat irratti jechuun jireenya guyyaa namaa irratti bakka hedduutti apply ta'a. Hospitaala keessatti, mana barumsaa keessatti, biizinasii keessatti bakka adda addaatti konseptii baay'ee barbaachisaa ta'edha jechuudha. So foormulaadhaan yoo ilaallu data interpretation jechuudha. DI collect data, organize, analyze, conclude. Data interpretation using data to make decision jechuudha. Amma just kun definition isaatii pause godhaa ilaalaa xiinxalaa. Fakkeenya bareedaa tokko fudhadheen sirriitti basic saayinsii isaa akka isinii galu godhaa jechuudha. Fakkeenyi kunis isinumaa jechuudha. Barattoota kutaa 12ffaa bara kana entrance examii qoramtan jechuudha. So daataan barattoota kutaa 12ffaa guuramuun maaliif akka fayyadu yaadattu yoo ta'e foormii guuttanii jirtu amma I hope. Garuu amma dijitaalii wantoonni waan babal'ataniif teeknooloojiin waan guddateef waan isin irra geessan hin beeku. Garuu yeroo keenya foormii kan guunnu semestara 2ffaa keessa. Which is qorumsa adoolessa yookaan waxabajjii kan qoramnu ji'a 5ffaa amajjii keessafaa foormii guutaa turre jechuudha. Kuni maalidhaafi mootummaan foormii barattoota kutaa 12ffaa kan guuchisiisuuf daataa kolleekti gochaa jira jechuudha. Maal godhaa daataa san organize godha. Collect gochuun foormii barattoota guuchisiisuudha. Organize gochuun immoo naannoo kana keessatti barataa hagamtu jira, shamarran hagam, dhiira hagam analyze godha. Achi conclusioniin isaa maal ta'a? Decision making dha jechuudha. Decision making jechuun maal jechuudha? Naannoo kanaaf ruumii hagamtu barbaachisaa. Naannoo kanaaf peepparii qorumsaa hagamtu barbaachisaa. Naannoo kanaaf barsiisaan qormaata qoru guyyaa qorumsichaa qoru hagamtu barbaachisa. Naannoo kanaaf poolisiin sakattaa'u qorumsa yeroo qoraman hagamtu barbaachisaa jedha jechuudha. So teebil gaaffii intiraansii argitanitti yoo ta'e bifa kanaan fa'aa dhufa yeroo baay'ee baay'ina barattootaa naannoo wantoota akkasiitu dhufa. So this is simple example regioniin hin jiraachuudha. Naannoo Finfinnee, Oromiyaa, Tigraay, Amhaaraa, naannoo Kibbaa, Affaar. Achiin booda number of students kan Finfinnee 5,000, Oromiyaan 12,000, naannoon Amaaraa akkasitti jira jechuudha. So amma basic question
gaafii ergamaa isinitti argisiise isaan argitanitti yoo ta'e gaafii xiqqoo kompleksii wayii jechuudha. Kaalkuleeshinii parsanteejii wantoota adda addaa of keessaa qaba. Garuu beezik kweeshinii akkamii gaafatamuu dandeessu? Which region has a highest number? Which region has a highest number of students? Osoo isiniin jedhee amma as keessa barataa hedduu kan qabu naannoo Oromiyaati jechuudha. Kanaaf filannoo irratti gaafatamuu dandeessu jechuudha. Oromiyaa. Which region has lowest number? Afar. This is simple question. Achi simple calculation immoo. Simple calculation total number of students in the country which takes national exam. Osoo jedhamtanii akka Itoophiyaatitti kun naannoo Itoophiyaa keessa jiran akka Itoophiyaatitti barattoota hagamiitu bara kana intiraansii qorama osoo jedhamtanii hidhaudha jechuudha. Lakkoofsota kana yoo hidhatan kuma 37,000 dhufaa jechuudhaan illee jira. 37,000 students took the exam. Application irratti immoo amma fakkeenyaaf gadi buusanii hojii ittiin hojjechuudhaaf daataa kanaan real life decision irratti if one exam room can take 50 students, how many rooms are needed in Oromia jedhamtu jechuudha. Kanaaf kutaa tokko keessatti barataa 50 qormaata qoruun yoo danda'ame barattoota 12,000f ruumii hagamii qopheessinuu yaada jedhudha jechuudha. So barattoota 12,000 qabna. Ruumiin tokko immoo barattoota 50 baachuu danda'a. Kanaaf 12,000 hiruu 50 240 jechuudha. Barataa naannoo Oromiyaatiif barataa 12,000f ruumii 240 qopheessaa jechuudha mootummaan. So yaa 12,000 kanan jedhe immoo kaalkuleeshiniidhaaf akkas nutti toluufan xixiqqeessee malee barataan qorumsa qoramu walii gala naannoo 100 ol ta'uu danda'a. 100 qofa moo ara hedduudha. So exampleedhaaf akka salphatuu fi kanaaf anyways barataa naannoo Oromiyaatiif ruumii 240 qopheessaa jechuudha. Amma immoo gaafii simple calculation ammas gaafii akkamii dhufuu danda'a? How many more students are in Oromia than Finfinnee osoo jedhee simply 12,000 irraa 5,000 irristanii 7,000 naannoo Oromiyaa keessa barataan 7,000 Finfinneedhaa olitti ni argama jechuudha. Walumaa galatti daataan bara kanaa barataa kutaa 12ffaa kollekti gochuun mootummaadhaaf maaliif fayyada? Data helps in planning and resource allocation. Resource allocation jechuun maal jechuudha? Baajata ramaduu jechuudha. Planning karoora baasuu fakkeenyaaf amma regions which have the highest number of students barattoota gurguddaa kan qaban kanneen akka naannoo Oromiyaa, naannoo Amaaraa, naannoo Kibbaa more resource barbaadu jechuudha. Baajata guddaa barbaadu. Barsiisaan yeroo qorumsa qoruu aballi qaba miti laaqana nyaachuu qaba. Guyyaa san guutachuu qaba. Poolisiin yeroo galtan yeroo baatan isin sakattaa'u baajata barbaada. Qorumsi yeroo qophaa'u peepparii amma gaa kan keessan immoo kompiitara jedhamee jira. Kanaaf kompiitara barataa tokkoon barataa 500 osoo qorame kompiitara 500 qopheessuu qaba jechuudha. Kanaaf naannoo Oromiyaa irratti more invest gochuu qaba. Peeppariidhaan yeroo turetti immoo peepparii naannoo Oromiyaatiif sirriitti baajanni ramadamee qophaa'uu qaba. So maalidha? For planning and resource allocation baay'ee barbaachisaa jechuudha. So ibsa gabaabaa waa'ee data interpretation fakkeenya wajjin haga kana yoo jenne amma immoo gaafiiwwan intiraansii baroota darbanii sirriitti hojjannaa jechuudha. Look gaafii intiraansii hojjechuudhaan duratti please video kana like godhaa. Yeroo guddaa natti fudhata hojjechuudhaa fi like godhaan jirta waan ta'eef namoonni ilaaltan viidiyoon laalamaan jiru jechuudha. Barataa hedduu bira gahaan jiru. Ani immoo barataa hedduu bira akka ga'uun barbaadu waan ta'eef like godhaa, koomentii barreessaa, share godhaa barattootaaf. Chaanalii kana subscribe osoo hin godhin ilaaltu yoo ta'e immoo subscribe godhaa. Kallattumaan gara gaafii keenyaa. So guys gaafii kana ni hojjenna jechuudha. Gaafichi jalqabaa table chartii fi pie chartiin nu kennamee jira. Gaafiin yeroo isinii kennamu akkasitti kennamee as keessaa gaafii hedduu gaafatamuu dandeessu jechuudha intiraansii irratti. Kanaaf pie chartiin yeroo hunda maal ibsaa? Akkuma beekamu geengoo tokko guutuun digirii 360dha. Digirii 360 jechuun immoo 100% jedhama karaa biraatiin persentiidhaan jechuudha. So guutuu tokko jechuun persentii 100 jechuudha. Amma gaafii yeroo fidan isin shawwaduudhaaf akkasitti
kolleejjiiwwan hundaaf. Amma konseptiin gaafii kanaa barattoota kolleejjii tokko keessa jiran tootaal nambariin isaanii 300 fi 25 ta'e kolleejjii 5 nuu kennee jira. Kolleejjii jedhee akkuma argitan A, B, C, D, E. Then F inastiin dagatamte F kolleejjiin jirti. Achi reeshoon hin jira jechuudha. Male to female. Reeshoo dhiiraa gara dubartii akkasumas business to engineering. As biratti ilaal business and engineering hin jira. So barattoota waliigala dhiiraa gara dubartii akkasumas business dha gara engineering. Barattoonni waliigalaa shamarranis dhiirris warri engineering baratanis warri business baratanis waliigalli isaanii total nambarii nuu kennee jira. Kennama keessatti 300 fi 25 achi persentiidhaan immoo nuu kaa'ee jira. Kolleejjiin A 325 keessaa persentii 20 kolleejjii A jira, persentii 8 kolleejjii F jira, persentii 12 kolleejjii A yookaan E jira jechuudha. So as biratti kolleejjii B'n X dha jedhee jira nuun kennine jechuudha persentii isaa. Isin maal gootu guutuun isaa persentii 100 argatee kaawwa walitti daatanii kan hafe santu B dha jechuudha. So ammasitti persentii 20 40 40 fi 20 15 55 55 fi 12 jettanii walitti idaatanii kan hafu persentii 25 dha jechuudha. Persentii 75 dhufa idaamni isaanii persentii 25. So akkasitti B keessan persentii 25 fiil gootu jechuudha. Maaliif gaafii keessatti dhufanii kolleejjii B gaafatu jechuudha. Kolleejjii B immoo isin asii persentii isaan beektan taanaan kaalkuleet gochuun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf jalqaba yeroo isinii kenname geengoo guutuun persentii 100 akka ta'e yaaddu tokko keessaa hir'isu. Tokko keessaa yoo hir'isan immoo tokko san fiil godhattu jechuudha persentii. Erga persentii argattanii booda kaalkuleet gochuun hin danda'ama jechuudha gaafii kana. So gaafii tokkoffaa hojjennu waliigalli ibsa gaafii kanadha jechuudha. Kolleejjii 5tu jira. Waliigalli barataa nuu kennama. Totaal nambariin jechuudha. Akkasitti san booda reeshoon hin jira kan dipaartimentii isaaniitis kan dhiiraa gara dubartiitis. Achi booda persentii kolleejjii dhaan immoo persentiin kun baay'isawee shamarra dhiira injiinaringii biizinasiin jedhu waliigala barataati jechuudha. Waliigala barataan dhiirris shamarranis biizinasiinis injiinaringii warri baratanis persentii 20 kolleejjii A keessa jiru jechuudha. Waliigala barataa kolleejjii 5 kana keessa. So gaafii kana solve gochuudhaaf jalqaba gaafiin nuti gaafatamne maal jedha? What is the ratio of female student of college B to those of college F? Female student qofa irratti focus goona jechuudha. So gaafiin keenya maalidha? Female ratio of B college to female ratio of college F dha jechuudha. So kanadha jechuudha gaafiin keenya. Meeqaa nuun jedha? Kolleejjii B keessaa female studentii, ratio kolleejjii F keessaa female studentii. So jalqaba maalidha? Barataa waliigalli hin jira. 300 fi 25 kun waliigala. Waliigala kana keessaa amma female nuun jedhe. Femalein injiinaroonni jiru, warri biizinasii baratan jiru jechuudha. B kana keessayyuu jechuudha. So isa immoo eessaa arganna? Persentii keessaa arganna jechuudha. Times persentiin B meeqadha? 25 jechuudha waliigala. Kanaaf 25 irra 100. Maaliif reeshoo qofa maaliif hin fayyadamne akka hin jenneef reeshoo qofa kan female kennamee jira waan ta'eef isa maaliif hin fayyadamne akka hin jenneef injiinaringii keessa ta'ee biizinasii keessa ta'ee female jedhee as keessatti ibsan goone waan ta'eef waliigala isaa dura female student waliigala barataan jiru persentii 25 as keessa jechuudha. 25 kana keessa ammoo kan female qofa kan kolleejjii B jechuudha. Kan female qofa ni hojjenna jechuudha. As keessaa female meeqa? 7 mitire 3 male to female ratio dha. 3 dhiira 7 immoo dubartiidha. Waliigalli barataan kilaasii kana keessa jiru reeshoon waliigalaa meeqa? 10 7 ida'u 3 10 kana keessaa jechuudha. Shamarran 7 kan ta'an kanaaf 7 over 10 ta'a jechuudha. So kana jechuun maal jechuudha? Kolleejjii 5 keessaa barataa haga kanatu jira. Barataa haga kana keessaa B keessa barataa haga kanatu jira. Kolleejjii B keessa. Barataa kolleejjii B keessa jiru kana keessa shamarran haga kanatu jira jechuudha. Kana keessaa kan nuti female ratio of students of college B kan argannu jechuudha. So kan B kanadha akkatti solve godhama. Kan F immoo ratio jenneet ratioon jirti miti as bira. Blurred ta'aa jira.
ratio f kan f it is the same 325 baay'isuu percentiin f meeqa? Look f barataa waliigalaa percentii 8 jechuudha. Kana jechuun 8 irra dhibbaa baay'isuu shamarran meeqatu jira? F keessa waliigala 3 gara tokkooti. Barataa 4tu jira. Arfan kana keessa tokko shamarran jechuudha. So over 4 jechuudha. Kana dura ratio and proportion yeroon hojjedhu isinitti menture a ratio b is the same as to a over b. So akkasiniif galuuf kana formii kanaan barreessaa jechuudha. So 325 times 25 over 100 times 7 over 10 over ratio dha miti over jechuudhaan hin danda'ama jechuudha. Salphisuudhaaf akka nutti toluu fi yoo sirriitti sinii galee booda achumatti bakkuma jirutti salphisuu hin dandeessu jechuudha. Times 1 over 4. So kanaan hin salphistu dhibbaan hin salphata. Maaltu hafee 25 times 7 over 10 irra 8 baay'isuu tokko irra 4 jechuudha. Kun 5 salphatee jira jechuudha. So kuni 5dha. 5 2dha jechuudha. Kana jechuun 5 baay'isuu 7 5 baay'isuu 7 irra 2 ratio kuni 8 iruu 2 miti akkasii jechuudha. So kana jechuun 35 irra 2 irra tokkooti jechuudha. Keessa beekidhaan kana jechuun 35 irra 2 baay'isuu tokko irra 2 miti kana jechuun 35 irra 4 jechuudha. Karaa biraatiin 35 ratio 4 jechuudha. This is the final answer. So irra deddeebi'aa ta'u ilaala konseptii isaa hubachuudhaaf yaala. Walumaa galatti ratioon female student of college B2 female student of college F 35 gara 4 ta'a jechuudha. So gaafii akkasii irra deddeebi'aadhaan gaafatamuu dandeessu waan ta'eef viidiyoodhuma kana irra deebi'aa ta'u ilaala hubachuuf yaala. So gaafii lammaffaan immoo kam jedha? Gaafiidhuma like kennamuma pie chart kanaa fi table chart kana irratti hundaa'e isin gaafata jechuudha. If the ratio of number of male and female students in college C is same as that of ratio of male students to female in college D, then the number of female students college F is what percent of number of male students in college C jedha jechuudha. Gaafii kana pause godhaatoo irra deddeebi'aa dubbisaa gaaficha jalqaba hubachuudhaaf yaala. Taphni as bira jiru tokkoffaa waan lama sin gaafata. Inni jalqabaa ratioon college C hin kennamne yoo gaafii jalqabaatti irratti argitanii jirtu ta'e X'dha. Ratioon qabnu jechuudha. So as keessatti barataan konseptii kana hubatee ratio X'dhaaf hin argataa yaada jedhudha. Maal jedhee jira? College C maal jedha? If jedhamee jira. If ratio of number of male and female students in college C the same as that of college D jedhee jira jechuudha. So the same as that of college D concept jedhu kana barataan hubatee C'dhaaf D'dhaaf erga 5 gara 3 kenname the same as erga jedhee X bakka X kana maal goona? C'dhaafis 5 to 3 jedha jechuudha. Inni jalqabaa waan kana erga figure out godhattanii booda inni lammaffaan immoo then jedha. The number of female students college F is what percent of number of male students in college C. Female student to male student. Isa dura garuu yeroo hundumaa jechuudha percentageidhaan yeroo gaafii isin gaafatamtan F is what percent of C jedhamee ture. Like gaafiin akkasii yeroo jedhu X is what percent of Y jechuun like kuni formulaadha jechuudha. X is what percent of Y jechuun is the same as X over Y times 100 jechuudha. Bakka kanumaa jechuudha. X over Y times 100 jechuudha. X is what percent of Y jechuun jechuudha. So waan kana lamaan beeknan gaafiin kana hin hojjettu jechuudha. Jalqaba ratio C
teebil chaartii keessa hin jiru garuu diin jira daseem ta'uusaa hubachuu keessan adda baafachuu barbaada. Inni biraa immoo gaafii kana solve gochuudha jechuudha. So akka duraatitti gaafii kana solve goonaa jechuudha. So waliigala barataa 300 fi 25 hin qabna. Isa keessaa kolleejiin F formulaadhuma akka duraanii sanitti solve goonaa jechuudha. Persentii 8 qabata. Kana jechuun 8 irra dhibba number of female jedhamee jira. Number of female immoo meeqadha? Ratioon 3:4 dhiira 3 dubartii 4. So akkuma duratti tokko irra afuraffaa jechuudha. Baay'isu tokko irra afuraffaa over kansii immoo hin hojjenna jechuudha. 300 fi 25 baay'isu እዚህ ጋር ፎከስ አስብረት ፎከስ ይጎዳ number of male jedha jechuudha. Number of male asitti female hagama female dhaan hojjechaa dhufne waan ta'eef number of female formula kan male itiin hojjennaa jechuudha. So jalqaba kansii persentiin isaa meeqadha? 20 waliigala barataa persentii 20 irra dhibba times c ratioon isaa kan male iti jechuudha. waliigalli ratioon kana 5 da'uu 3 8 aga amma kan female hojjechaa turre waan ta'eef 3 irra 8 ta'a ture. Amma garuu kan male waan ta'eef 5 irra 8 tiin baay'isnaa jechuudha. So over 5 times 5 over 8 waliigala immoo amma egaa formula kanaan hojjechaa jirra waan ta'eef x is what percent of y dha mitire f is in this case f is what percent of c dha jechuudha. So aga amma kan barreessine nuti x over y dha yookaan f over c dha jechuudha. Kun maadhaan baay'isuu qabna? Dhibbaan baay'isuu qabna jechuudha. Waliigala isaa dhibbaan baay'isuu qabna jechuudha. So amma I think sinii galee jira. Wantoota baduu qaban hin balleessinaa jechuudha. Kanaan balleessinaa dhibbaan balleessinaa. 8 asitti 4 2 4 5 so maaltu hafe 5 baay'isuu 5 yeroo qusachuudhaaf 5 baay'isuu 5 25 irra 2. I think akkaataan itti salphisaa jiru kun siniif galee yaada. Tasgabbaa laala 8 4 fireeta 2 dhufee 20 ammoo 4 fireeniru 5 dhufee jechuudha. Maaliif osoo baay'iseeti siree akkasuma dhufa. So akkasii baay'isuu dhibbaa yeroo hunda dagachuun qabdani. Achi kuni direct amma isin kuni tokko qaba keessa beekidha. Maal jettanii garagalchitanii baay'isuu dandeessu. Maal ta'a 4 irra 25 baay'isuu dhibbaa ta'a jechuudha. Kanaaf 25 dhibba hiruu 25 immoo meeqa ta'a? 4 ta'a jechuudha. Dhibba hiruu 25 4 ta'a. 4 baay'isuu 4 immoo 16 ta'a jechuudha. Kanaaf persentii 16 ta'a jechuudha. So gara gaafii keenyatti yoo deebinu x is what percent of y jedhamiti yookaan immoo female student the number of female student of college F is 60% of number of male students in college C jechuudha. So hope sinigala jira irra deddeebitanii yoo shaakaltan more sinigala yeroo fudhachuu barbaadachuudha. Kanaaf yeroo keessan kennaato sirriitti irra deddeebi'aato viidiyoo kanas ilaalaa shaakalaa gaafii biraa immoo kanuma keessatti fufnee hojjenna viidiyoo biraatiin jechuudha. Nagaan tura. Please channel kana warri haaraa taatan subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo hundi keessan namoonni ilaaltan hundi keessan like godhaa. Barataa hedduu bira gahaa jechuudha. Yoo like gootanii nagaan tura.